gabrummaarraa gara giiftummaatti seenaa dhugaa hin fakkaanne garuu immoo dhugaa ta'eem. Daa'ima kichuu taatee dhandhalcha jaalalaa onnee ilma warra mootii Jarman keessatti kan uummatte bareedinni ishee magan waan jechisiisuufi urjii bareedinaa fakkooma hin qabne dumbushee fi biliqqisee mucaa igni daa'imummaa simboo fi naatoo isheef uumuun akka biqilaa bishaan bukkee lalisuun ishee faayyeeraam. Kun immoo warraaqsa jaalalaa safuu nama gachisiisuun onnee ilma warra mootii Jarman keessatti atakaaroo kaaseem. Kunis bara 1837 akka lakkoobsa Awurooppaatti sirna bulchiinsa mootii Muhammad Alii keessatti biyya Masiriitti gabaan gabrootaa magaalaa Kaayirootti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, bara sana keessa ilmi warra mootii Jarman Herman von Pakler daawwannaaf yeroo deddeemaa jirutti kiyyoo jaalalaan sakaalame. Shamarreen miidhagduu fi qalbii ilma mootii dhukaasa malee boojite kun booda ilma mootii bitachuuf duuba hin deebine. Innis maqaa ishee afaan Arabaan Maahibubaa jechuun moggaaseem. Hiikni isaas jaalallee koo jechuudha. Seenaan Maahibubaa akka qoratameef afaan ishee irraa odeeffametti wayita isheen umurii daa'imummaan jirtutti bakka dhaloota isheetti jeequmsa mudateen manni isaanii gubachuun maatii ishee kan of biraa dhabde yoo ta'u, obboleettii ishee hafte waliin daldaaltota gabrootaa harka seenanii. Daldaaltonni kunneen Maahibubaa fi obboleettii ishee gara magaalaa Gondor kaaba Itoophiyaa imalchiisan. Achitti gabaa gabrootaatu gaggeeffamaa ture. Gabroonni naannolee kibba biyyattii irraa fidan hunduu naannoo Gondor geeffamu. Achirraa immoo gara Sudaan, Sudaan irraa immoo gara biyya Masiriitti geeffamu turan. Maahibubaanis isaan keessaa ishee tokko turte. Imala sana keessaan bakka obboleettiin ishee itti badde wallaaltus Oromoota hedduu afaan ishee odeessan waliin turteetti. Herman Maahibubaa erga bitateen booda biyyoota garaa garaa kan waliin deemaa turan yoo ta'u, wayita kanas umuriin ishee waggaa 10 hanga 12 gidduu taatus bilchina sammuu fi akkaataan amala ishee nama hojjaan madaalamu waan hin taaneef Herman jaalala Maahibubaan booji'amuu danda'e. Maahibubaa faanas akka haadha warraasaa lammataatti jiraataa kan ture yoo ta'u, wayita biyyoota garaa garaa fuudhee deemutti waan sodaatuuf uffata loltuu dhiiraa itti uffisuun deemaa tureera. Yeroo Awurooppaa seenan magaalaa Budaapest biyya Hangar keessatti Maahibubaa erga cuubamteen booda Awustiriyaa seenuun ilma warra mootii Herman von Pakler kun Maahibubaa qondaalota olaanootii wajjin wal barsiisuu yaade. Ilaalcha isaanii sodaachuun isheen intala mootii Abisiiniyaadhaa guddifachuufan biyya kana fide jechuun uummata goyyoomsaa ture. Afaan akka barattus taasise. Sana booda gara Jarmanis imaluu danda'aniiru. Wayitachi geessus Awustiriyaatti kabajaan jiraattus Herman intala warra gurraachaa jaallachuun qeeqamaa kan ture yoo ta'u, keessattuu haadha warraasaa biratti mufii guddaa uumeera. Ta'us hinaaffaaf dudubbiin taasifame garuu daran akka Maahibubaa jaallatu isa godhe. Maahibubaan achitti nama Oromoo tokko wajjin wal baruun maqaa warri isheetti moggaasan Bilillee ta'uu fi bakki dhaloota ishee Jimmaa ta'uu heeruufiin seenaawwan addaa garaa erga qooddeefiin booda jaalatamtuun ilma mootii onnee baqsite kun dhukkuba sombaan qabamuu dandeesse. Wayita kanattis garuu afurri jaalalaa lamaan isaanii walitti hidhee adda qooduu hin dandeenye. Bilillee yookaan Maahibubaan Herman bira jiraachuu baattullee xalayyaa addaa garaa haala garaa nama nyaatuun waliif barreessaa turaniiru. Hawwiin Maahibubaa inni guddaa yeroo sanatti Herman bira jiraachuu ta'ullee Herman dhimma dhuunfaa isaaf iddoo biraa waan imaleef boodas dhukkubi isheetti cimuun osoo wallaanamaa jirtu umurii ishee waggaa 16tti addunyaa kanarraa boqotte. Oromooti biyya sanaa bakka awwaalcha ishee muuziyeemii Pookular keessaa daawwachuu dandeessu.